oduu isaa kanaaf qabu isin biraan gaha. Anka oduu tottolchee isinitti himuu beekta. Hanga xumura qophii kennaatti nu wajjin tura. Haasoo inni Abiyoot Kaasaayee Cammadaa kan daqiiqa 3 hin geenne masaraa mootummaa keessaa utaaluudhaan gama Ameerikaa kaabaatiin fuulla'e. Keelloo miidiyaa, Yooyyaa miidiyaa, Kadiir Elemoo gubbarra ol ba'uun itti afarsan. Jirrisaa oduu kana walirraa fuffuudhaadhaan daqiiqaa muraasa keessatti addunyaa guutuu baxaabaxuun sheeriin bakka hunda qaqqaabe. Sa'aatii 2 kan guunne keessa haasaa daqiiqaa 3 namni hin dhagahin waan jiru natti fakkaata. Abiyoot Kaasaayee Cammadaa osoo hirribaan ka'in gara masaraatti dhiyaachuudhaan walgayii irratti hirriba keessa waan jiruuf oduu waan hirriba keessa jiru odeesse. Kun ammootu waan namni rafu haasaye malee waan namni jiru haasaye hin fakkaatu. Abjuudha jechi kun. Akkas jechuun dubbaate waggootan kurnyan dhufuun kana keessatti nam tokkollee gara silxaanaatti hin dhufu moonee jirra. Kan garuu akka moonu nu taasise koronaa vaayirasii. Waan galata koronaa vaayirasiif galche fakkaata. Koronaa vaayirasii addunyaan balaalafatte Abiyoot Kaasaayee Cammadaa ofitti qabuun dhungaate. Baay'ee naa tumsite. Fulbaana dabre kana keessa silaa hangorra ari'amee ture. Garuu sababa koronaa vaayirasii waan hangorra tureef ammaaf ammootu waggootan kurnyan dhufu kana keessatti abbaan fedhellee silxaanatti hin dhufu jee. Haasaya kanarratti hayyuuleen Oromoo guutuun isaaniitu waan kana xiinxalluudha. Namoonni mataan isaanii shaqqalan baay'ee tokko itti gaddan girrisaa sheer gochuudhaan dubbii kana kan baxaabbate yoo ta'u. YouTube, Facebook, Telegram, Instagram bakkemmaan sagaleen tun ittiin faceen hin jirtu gama diishiitiin keelloo miidiyaaf OMN irraa facaase. Kana qofaa miti. Hayyoota hedduutu yaada kanarratti gama Facebook ofiitiin, gama Tiwiitaraatiin akkasumas kan ibsan hedduudha. Gameessi ol aanaan fuul Facebookaa xiinxallaa siyaasaa obbo Yaayyaa Bashir yookaan boruu Barraaqa akkas jechuun fuul Facebook isaarra barreesse. Abbaa irrummaa, xiiqii fi jibbiinsa Oromoof qaban dhibee sammuu qaba namichi kun jechuun kan dubbate obbo Yaayyaa Bashir haasaya isaa gabaabaa turtii yeroo dheeraatiin booda gama Facebook isaatti barruu gabaabaa kana barreesse. Kana qofaa miti. Obbo Caffee Raamis gama Facebook isaatti dhufuudhaan akkas jechuun dubbate. Biliis namichi kun yoo firoottan qabaate gama mana yaalaatti geeffachuudhaan yaaladha. Namichi kun dhibee sammuu qaba. Bara 2019 keessa Noobel Piraayisii waan moo'ee jiruuf barana ammootu kijibaan addunyaa moo'ee jira. Akka gama addunyaatti kijibaan badhaafamu waamicha godhachuun dubbate. Kana qofaa miti. Falmataa Ibrootis akkas jechuun gama Facebook isaatti haasaya gabaabaa godhe. Abiyoot Kaasaayee Cammadaa. Qorichi kee jonkolaa fi bilxiginnaa maraataaf maraattuu kan maraachisaa jiru dabareedha. Dubbii yoo masitti dhaabate. Sooshaal miidiyaan kun guutuu waan biraan haasa'u waa'ee miliqa dubbii Abiyoot Kaasaayee Cammadaa malee. Loltuun Abiyoot Kaasaayee kan biyya faranjiitti kasaarii gama biyyaatti deebi'uudhaan haqa miskiinaa sharafu jiru tokko gabbayee fuul Facebook isaatti akkana jechuun barreesse. Yoo kijiban akka keelloo miidiyaa yookiin itti dhiisuudha. Kan kana jedhe ammootu Hangaasaa Ibraahim yookiin Tanakaadha. Dubbii yoo masitti dhaabate. Profeesar Iskeel Gabbisaa hayyuun Oromoo akkana jechuun dubbatan. Biyya Itoophiyaa san keessatti dachii kolfaa osoo hin ta'in dachii boo'ichaatu hin argatu. Biyya Itoophiyaa keessatti ati mana sargii tokko yoo deemte achii waa nyaachuudhaaf kushiinaa keessaa nama qabaachuu qabda jechuun dubbate. Dachii isaan bilxiginnaa tokko akkana jechuun dubbate. Keelloo miidiyaa kijiba guddaa gabbaafte jechuun dubbate. Kan kana jedhe Abtaayyee ture. Hayyee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Oromoo FM qophiin sagantaa ajaa'ibaa kan guyyaa har'aatiif qabanne kana hanga qophii biraatti walitti deebinutti yeroo gaarii.